بسم الله جئين جلقب درورا السلام عليكم مسلموتا مرة بقت جيساني يكونوا كجارة كجانس إيدا بالرياج ما قبلا بقت ينسجيه إيقا ودنجن وفتحا روا وفني وبوني في رافيالي داس الرسلام مني تكبير تاجي جوان ربي غلطي فني تكبير تاجي جوان ربي غلطي فني Guyyaan har'aa kun guyyaanuuf adda waggaa hunda keessaa akka turtee dhufta maallaqaan hin bitamtu dhufteeti dabarta nuti si eegganne liqeessa kabaju alhamdulillah jenne nuti si argachu gammachuu siif qabna nuti akka addaatti waggaa hunda kootu nurra naanna'uiti hedduu si jaalanna wallaahi dhugatti hedduu si jaalanna wallaahi dhugatti tarii miskiininoo akkam ta'a har'a nuti uffata haarawaa bitanneeti jirra miskiinni uffataa waan nyaatuu dhabee jira gargaarsani goonaaf eega rabbiini jirra hamilee itti goonee isaan gammachiisuun gahee teenyaarra hamilee itti goonee isaan gammachiisuun gahee teenyaarra Eid Mubaarak jedhee bagatti geessanii guyyaan har'aa kun gammachuu teessanii jalqaba irratti Eid Mubaarak jedheen haadha abbaa kootiin obboleeyyan kiyyaaf firoo koo waliin cuftii muslimaatu bagatti geessanii warra bara hedduu yaa rahmaan godhe rabbi lakal hamdu xumureetiin jira sagantaa tantootii wassalaamu alaikum cuftii muslimaatii iida gaarii godha wafalaa buhaara wassalaamu alaikum nagayaan naaf tura